Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin akkuma jedhe immoo baankii qaqqajaree qabadhee dhufa. Guyyaa kalee baankii Awwaashiin qabadhee dhufee guyyaa har'aa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankota keessa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 7 qabadheen dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo hin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtan isiniif haa ta'u. Warroon mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroon mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana gadumaatti caqasaa isiniin jenna. Viidiyoon kun gabaabaadha jechuudha. Yoo akkam baay'ate daqiiqaa 10 isarraa kan hafe daqiiqaa 9 jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee namatti hin fudhatu jechuudha. Kun immoo baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Keessattuu warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii argataniif faayidaa guddaa qaba jedhee yaadee qabadhee dhufa jechuudha. Guyyaa hundayyuu jechaadha. Maaliif daldala keessattuu karaa Itoophiyaak.com daldalaadhaan guyyaa har'aa meeqaa hin dabalee moo hin qannase jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Dabalees dabaleen jedha yoo qannases qannaseen jedha jechuudha. Ol bira qabee ilaaleetti nani dubbadha jechuudha. Kanaafuu salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabdanii baay'ifattu jechuudha. Karaa baankiitiin illee eeggitee karaa Itoophiyaak.com biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef hamma qabdaniin jechaadha. Karaa baankiitiinis immoo akkuma jedhe guyyaa har'aa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 7 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan hamma qabdanii baay'ifattu jechuudha. Ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef 2,000 yoo ta'e 3,000 yoo ta'e hamma qabdanii baay'ifattanii birriin keessan akka meeqatee baruun hin danda'ama jechuudha. Gabaabumatti jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan dabalee jira jechuudha. Dhugaa turbii kana dabalaatuma jira jechuudha. Guyyaa har'aarree baay'ee dabalee jira jechuudha. Kalecharratti dabalee jira. Kalecharree viidiyoo kalee keessatti dabalee kan jiru dubbadheen ture jechuudha. Salphumatti turbii kana keessa baay'ee Itoophiyaak baay'ee dabalaa jira yookaan qaala'aa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee dabalaatuma jira jechuudha. Salphumatti dhugaa baay'ee dabalaa jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee dabalaatuma jira jechuudha. Baankiin akkuma jedhe keessattuu baankii Awwaashinii jechuudha. Baankii Awwaash baankota keessaa tokkoffaadha jechaadha. Karaa baankii Awwaashin irree baay'ee akkuma akkanan qabadhee immoo akkuma jedhe daldala Itoophiyaarree homaan jiru jechuudha. Guyyaa har'aa dabaleetuma jira jechuudha. Salphumatti biyyoota inni qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hooman riyaala, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yuwaanii, paawundi sterlingii, yuuroo, Swiss firankii, koroonaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii, Yemen riyaala, Israa'el shekelii fi kan kana fakkaatan jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin biyyoota 7 jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdee baankiitii kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, paawundi sterlingii, yuuroo, Kuweet dinaara, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolarii irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolarii irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 72 fi saantiba 56 jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 41 fi saantiba 09. Kana jechuun Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 22 fi saantiba 98. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 98 fi saantiba 96. Kana jechuun Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 12 fi saantiba 53. Kan ittaanu hooman riyaalii tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 48 fi saantiba 81. Kan ittaanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 46 fi saantiba
98. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankitiin birrii 38 fi saantiba 41. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 46 fi saantiba 01. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankitiin birrii 37 fi saantiba 62. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 62 fi saantiba 28. Akkasuma immoo Kuweet dinaarri karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankitiin birrii 400 fi birrii 51 fi saantiba 37. Kan itti aanu Baareen dinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 57 fi saantiba 66. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 24 fi saantiba 20. Joordaan dinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 43 fi saantiba 39. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi Sterlingii tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 30 fi saantiba 17. Akkasuma immoo Paawundi Sterlingiin karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankitiin birrii 100 fi birrii 84 fi saantiba 94. Yuuroon tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 99 fi saantiba 71. Akkasuma immoo Yuuroon tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankitiin birrii 100 fi birrii 63 fi saantiba 98. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 14 fi saantiba 62. Koronaan tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 18 fi saantiba 16. Inni itti aanu Turkii Liireedha. Turkii Liireen tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 12. Ijipshaan Paawundiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 61. Yemen Riyaalii tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 72. Israa'el Shekeliin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 52 fi saantiba 47. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 94. Paakistaan ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 60 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin baankota keessa immoo akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoonni 7 kana fakkaatu jechuudha. Kan biraa immoo kanaan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libneen irree fakkeenyaaf birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha. Paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa birriin Paakistaan 0 saantiba 60 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii tokko Itoophiyaa gahuudhaaf gana saantiba 40 barbaada jechuudha. Saantima 40 yoo irratti daballe birrii tokko Itoophiyaa guuta jechuudha. Birrii Paakistaan. Kanaafuu akkasuma jechuudha. Birriin Beerut yookaan Libneen yookaan paawundiin biyya sanaa jechuudha. Kanaafuu isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Akkuma immoo paawundiin baay'een jiru doolaariin illee baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf ana asirratti doolaarota 3 maqaa dhee Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee jira jechuudha. Doolaarota 3 kana maqaa dhee
Garuu sun kan duroota keessa akka fudhatan Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Ameerikaa doolaariidha ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii Beerut keessattuu mana madaabee jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yoo ergattan jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeetiin birrii 100 fi birrii 72 fi saantii 56 jechuudha. Kanaan irra eeggatu yookaan hasaabbattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii Beerut mana madaabee jirtanii jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii Beerut mana madaabee jirtan jechaadha. Keessattuu Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii daldala Itoophiyaatiin birrii 100 fi birrii 41 fi saantiba 09 jechuudha. Kanaan irra eeggattu yookaan hasaabbattu malee salphumatti birrii biyya sana hin ta'uu jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtan dinaara biyya sanii miti. Beerut yookaan Lebneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Paawundii waan baay'ee xiqqoo taateefi jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.